الله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت المان أرومك أقالوان غاريوان الشمع حركة فوني بكم وجرت مرتي نجاف رحمن ربي كأمن كامل سندرا هاجرات وقواني أقواتي أما وانتي يادا إشني دبلسو وانتو تا شمران كينا أو بليان كي يجولا كان بي ألافتي miidhamnoo rakkoo nurra ga'u rabbiin waa mara nu haa laaffisu. Nama waan dalagatee waa hunda yaada muraada guuttatee galee biyyatti aara galfatuu qabbaneeffatu rabbiin nu haa godhu. Nama amata dheeraa xaareetiin kasaaru miti rabbi kasaaraa nu haa oolchu. Abbaa manaa gaarii rabbiin nuuf haa hiruu. Nama biyya hambaa dalagee umriin irraa deemee ilmaan malee duniyaan bichalleen nu fayyaddu. Duniyaan ilmaanii wajji bareeddi. Obboleeyyan kiyya baarakallahu fiikum jazaalakum khayran. Viidiyoo kanaan gadhumaa qalbii isaatii dhageeffadha. Obboleeyyan keenya tokko tokko hin jira hedduun isaanii biyya namaa kana keessatti tanarraan tana guutaa kanarraan kana guutaa osuma jennu hundi keenyaa jechuudha. Duniyaan sagalii hin guuttu. Fooqillee yoo ijaaran isiin sanuma ka xiyyaara oofullee osoo argatee sanuma caaltu barbaada. Duniyaa kanarratti isii sagalii kanaafuu kudhan hin guuttu. Duniyaa jala deemuun faayidaan qabu. Warri asitti waggaa dheeraa turtanii tuni na haa guuttu tuni haa geettu kun ebaluu kiyya gargaaree eegasii bultii kiyya geeffadha ebaluu kiyya akkas godhee bultii kiyya geeffadha jettanii hin cinqamina. Baarakallahu fiikum. Umrii keessanillee biyyaan baatti hin fitina. Ni obboleeyyan kiyya tokko hin argaa hoggaa 10 turanii hoggaa 8 hoggaa 9 warroota turanii galan jechuudha. Rabbiin inshaallah ilmaan kennee fi haa gammachiisu. Biyya namaa kana hoggaa dheeraa turanii ilmoo gaafa biyya galanii ulaagaaleen islaan hin guutamu kana guuteedhanii gaafa isaan galanii ilma godhachuuf biyya ofii galan hedduu isaanii argee garaan na dadhabee waan jiruuf seenaa mudannoo kana isinillee warri as keessa jirtan warri as keessa turtan barnoota irraa haa fudhattanii fi maaliif wanna nama tokkorra ga'e tokkollee ka dhufullee akka irra rakkoon kun hin geenyeef irraa haa fayyadamtanii fi ani ofii kiyyaa waan argee fi galaatii ilma keessan godhadha. Duniyaan ilmaa wajji turte duniyaa isin akka xaartan kana eenyutu boru dhaala eenyutu itti hafa eenyutu xaartarree yoo ilmaan keessaniif hin xaar ilmaan keessaniif yoo bulle ilmaan keessa yoo dhaalli ifaa jeteessan tan eenyuuf hubattanii biyya hambaasitti waggaa 10 lakkooftan waggaa 10 hin ga'e. Abbaa manaa gaarii rabbiin isinii haa hiru. Odoo ilmoon godhatin duniyaa bichaaf hin cinqamina. Duniyaa bichaaf hin yaaddayina. Obboleessillee obboleettillee yooma ati duniyaa qabdu si jaalatan meeqa kami ka haadha gargaaree haadhaaf abbaa gargaaruun dirqama haa nyaatanii isaantu xaaree nu guddise. Meeqa kami ka firaa ahlii hedduu gargaaree haadhaaf abbaa ofii qofa bicha nama wajjin rakkata wayita namni biyyatti galee rakkatu. Kanaafuu ka biraa baay'ee nama wajjin hin cinqamu. Sihuu argaa kan keessa hin barbaadu. Yootuma ati duniyaa qabdu qofa si barbaada malee ilmi namaa yoota ati rakkatte si ijaan arguus hin barbaadu. Kanaafuu haadhaaf abbaa ofii yoomuu qarqaaruun dirqama namarratti. Haadhaaf abbaa keenya qarqaarree duniyaa keenyallee ima dalagata awwalli ka dursu ilma duniyaallee ilmaanii wajji mi'oofti. Asillee boru namni umriin namaa kun hin taa'u ilma ofii sanitti qabbaneeffata. Ifaa jeetee tana ilmoo teetitti yoo sii tarte atillee dasti jedha. Kanaafuu xaaranii warroonni osoo ilmoon godhatin osoo abbaa warraan godhatin hoggaa baay'ee biyya namaatitti umrii namarraa deemee gaafa biyya galan ilmoo godha jedhanii ilmoon duniyaan suni namatti mi'ooftu osoo fooqillee ijaaranii namatti hin tolu. Ilma malee muuyinillee baala malee hin tolu. Yoo baala qabaate yoo gaaddisa qabaate namni jala goree taa'a. Akkuma san namni illee ilmoo yoo hin qabne ilmoo malee hin tolu. Kanaafuu umrii keessan biyyaan baasitti hin fixinaati. Giseen galaati abbaa manaa godhadhaatii haadha ilma gaarii
ilma haafizul qura'aanii rabbiin isin haa badhaasu. Warra biraashatti umriin dhume san rabbiin nun godhin inshaa Allah. Gizeen heerumaatii ilmoo keessan godhadhaa. Inshaa Allah duniyaallee rabbiin nutti haa kennu. Sababa duniyaa tanaatti namni wanni ilmoo ofii silaa biyyatti horatu ilmoo ofii dhiisee amata dheeraa uma duniyaatiif biyyaan baasetti umriin namarraa dhumaara. Rabbiin nu haa laaffisu. Sababa duniyaa kanatti biyyaa nu baase inshaa Allah rabbiin yaadaa muraada nu haa guutu nu hunda kenna. Kanaafuu ilmoota sangalaatii ilmoo godhadhaa. Namumaaf hin yaadinaa, awwala ofiif yaada. Nama ofii yaaditu kanaafuu barullee miidhama bayaa hin miidhamaa. Namni namumaaf yoo yaade akira ofiifuu waan isa barbaachisu hin guuttane biyya gala. Biyyatti yoo gale namni akka isaa diqqaatu, namni akka isaa namatti uffatamullee hin jiru. Namni ebaluun kun kalee na gargaaree na afoo dhaabatee naaf jecha akkana ta'e namaan jedhu hin jiru. Kanaafuu ofii yaada. Saniin booda immoo haadha abbaa keessan qofaaf yaada. Olaa obboleettii, olaa obboleessaa, olaa fira eessumaa kaanii hin jedhina. Akka itti miidhamnu biyyaan kanatti numatu beeka. Ofiif yaada awwala. Baarakallahu fiikum. Rabbiin isin bira haa jiraatu. Jajjabaadhaa. Wanti ani isinii dhaamu isa kana nama hedduu waan argee fi mana haga fedhellee ijaaree tolche ilmoo yoo hin qabaatin itti dhagahama, hin callaqama. Akka malee yaaddoo keessa seena. Biyyaan kana keessatti amata meeqa miidhamee galee ilmoo ofii bar duniyaallee yoo dhabde ilmoo ta'e wajjin kolfitee gammaddee taphattee jiraatu waan tokko. Kanaafuu biyyuma keessanitti galaatti ilmoollee godhadhaa. Duniyaallee akkasumatti inshaa Allah rabbiin nama marattu haa kennu inshaa Allah. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Inshaa Allah viidiyoo biraatillee walitti dachaana. Jajjabaadhaa.